أنا قمتشو قلقلا والله يا akka إسمه yaanne tun taane akka yaanne akka biraa tureewu nu akka malee ta'ee fi nu dalagaan ala ta'ee baatii lama kan akka malee jiru malee silaa eda waan addaa godhuu qabnaawu waan luka guys afurii يولن fa'aatiin يولن maaliif أفضل dhiigee لكم alagaa نمشان إبرسان نمشان كوفا يو أصلفتي من tani نومبن سرا أراك أمنا guys لا لا يا دا كامي يجون أنا ما نشوفتي بكوان سنلي فتي سكتات يفتي ديمي wallahi yaa imaaf si dawwallee hoggaa dawwallu san إيه والله يا يوم أنا ijoolleen مدل akkanan naalloltee gaara nafaafte ni torkiin hin dalagu akkasi kun dirqama qalbii wal cabsurra maal keessatti waan dhagame takka jira waan dhagame takka jira garuu yeroo geema ta'ee fi hawaasni baay'ate awwaa tokko silaa ani waan geema naan eeginaan dhufu geemillee naan gammachiisu rakkoon oromoodha bahaadhiyaa kaabaa kibbatti gola hunda keessa rakkoo jira geemii garuu gaafa namni guguddaan dhufee geemii walii qabdanii yeroo beeksisa walii daladdanii yeroo hawaasni gara 180 as jala dhufe immoo dhuftanii awoo sibiilan namni akkasirra hin deddeemu dhaqanii warri feemisoota kun ol seenee oromoonni mo'amti oromoon jedduu kan akkana ta'uu eegaltee oromoon akkasii akkana jedhaniituma ilillii sassaabbatanii fooloo sassaabbatanii gabbuun sun ka guddaan isaa kanaa xiqqaan isaa kamii gaafii kiyyanatti uumee jira taakka jedhu wanni tun qilleensa afooshadha namuunuma taphata garuu achuma keessa akka waa jiru naa gale maaf dhufanii namni tokko ergaa waa tokko namaa godhuu hin dandeenye ni dhokataa beeke obboleessi obboleessarraa ni qaanfata an sagalee wayii si qabeen ture jechuudha. يا Geema duratti murti waan kana nu hin beennu nurra laalinga sa'aatii isaatiif neetworkiin keenya ol dalagu نانجتي والله bakka gaafa durallee geemii kanan dhufu siin jeen jiran namni tokko aboo koppilinkii godhaa jiruu fi jala taa'ee wal jabeessuu fi dhufanii nama ergaa fidanii boogaati hayyee janii wal jajjabeessinutuma deemu malee oromoon akkana oromoon jedduu kana nama 100 nama 80 ta'amtee mo'amuu eegalte wanni akkasii mammaaka adda addaa kaanii isaan yeroo keessaa dhabne garuu akka nuti qobboo ta'u jirruu fi eenyu akka qobboo nu godhe agarre maaliif hawaasni waa of duraan laala gaarli hiriira duraan laallata ana akkasumaan jechuu barbaade waa biraan jenne warri nu moo'es jaruma sanittiin beeka maleen waa biraa sanittiin jiru garuu wal taazzabnee agarre siluma dhaquu dhabu bakka hawaasni baay'ate ol seenanii waan barbaadan sassaabbatanii gabbuun xiqqeenya wallahi nuti feemisoota oromoo gugurdaa dhufe jennee asirratti osoo laalluu asirratti hirmaattanii taaptaabii godhuun barbaachisu maalloo jettanii qaraatanii deebitaniituma ammoo isin jalaa gabbuutanii hoggaa waan darbamu keessaa isin dhabne duuba nuti akkasii jiraadha. Galata. ما خيسك في تير جاتي في تير ربي اگر Kunoo قالوا nuti لي bineensa akkanaa wajjin wajji tattaa'u jirra laal. Laal amma bineensi kun qottoo hin jeenni dhufaa jechuudha. Laal cal jee laal. Seegalee ilmi namaa immoo gastirra waliin dhufeetuma. الكبيرهم اللي علمهم سيري اوتي مالك دبينا قرنوا وايد بري ركون كبوا هند جيم سمان برني لا بروا هون داو مرتي برنوت من رار كتخان الرئيس يا سيقلتين مرتين باي ذا واي جيم جيم راوني نجو دراني سي جريني ساتلين تيك توك ميتي انا وبليين غارين كبالا فتس تيك توك يقول تي وانا ما اقول مالك والله ده an TikTok yoon ittiin waa gaarii hojjedhe malee takka like akkasta muduraalee waan biraatti waan jenne anyhow namni waan danda'u godha waan sitti garsiisuu qabu sitti garsiisuu qaba waan agarsiisaniif haa galatamanii warree azala taa'ee iftaroota buloo godhe sun illee akkuma ganama isi joon dubbii xiyyaa maalidha obboleeyyaan akkaan qabu baga agartanii warra agartee osoo giiftii gastii jinniin je'een direct nuti sii jira agartee obboleessi gumaata qaba gumaata obboleessa keenyaa dhufna jee warra
osoo miidiyaa kanatti hin dubbatin nama 4 wal dhufee waan namni kumni dhibbaa jiddamni walitti qabame san nama 4 imagine nama 4 isiniin jee waan namni kuma dhibbaa fi 28 achirra taa'ee ittillee nooliin jiraame so nama 4 bisee godhu dassi jaa hedduu malee yaa nama 4 qofa isiniin jee Maamud Shurrubbee Zakariyaa Jaalibsaa Faabii Dabeelaa fi namoota yaa nama 5 isaan nama 6 gaa waan ajaa'iba isin ta'u an faamilii akkanaatiin qaba warra tiktaa kan beeyne warra agartee obboleessa keenya qarshii meeqa fedha qarshii meeqa isa barbaachisa miliyoona takka fedha miliyoona takka kanaaf murtiidha jiru baguma kana agartan garuu waan biraatii miti wallaahi billaa geemarootaanis tiktaakarootaanis galatoomaadha jechuun qofaan barbaada warri as jalaana daawwattanis kana biratti argamtanis giiftaroota kiyya buloog gootanis hundi keessan thank you ulfaat namni waan danda'u godha by the way haga garaa kee keessi qulqulluu hin taane murtii ati nagarree warra mooditara siifin ni himaa barbaada ati nimbeeka video guutuun daawloo godhee buufadhe bareeda akkas ta'an yaa nimbeeka bara mooditarri nama buloog godhe siif hima sigaltee abalu buloog godhe si garsiisa si biratti baha yaa naayima nimbeeka naanis mooditaran qaba sanumaan shakkee obar keessa na buuse jee duraanuu sitti himeetiin jira halkan hin dhufu siin jee ni rafa fuudhee bar galgala nama lamaa qaba namoota lameen qaban nin beeka maqaan hin beekaa bar aan amma mooditara yennaanii shakkee obar duraan naaf kannitee turte lakki mooditara yaa gise sanis duraan nama hedduu qabaa esi jegem ni ga'u nama lamaan tokko ati nama dhiistaa si galee nama lamaan tokko dhiiseetumaan waan sa kate garuu ifatti hin beeka si warra akka ammoo dura waan godhan beekan kagartee osoo an laayif irraa geemaa hun taphatin geema seenanii akka mo'amu lallabaa turan everyone nin beekan jechuun isaan yoo isaaniitiin murtiin tiktaakuma kanarraa nama qofa qaba brother lafa tanarratti nama hedduu horatee qaba murtiin you know obboleeyyan gaggaarii hedduun qaba akka nola ijoollee teenya tagaara jirtu ta'a. Biyya Ameerikaa irraa dawwalee zakkiin an obboleessi kee osoo hin jiruuti ati waan akkanaa kanaa si dhagama meeqa harkatan osoo mucaan sun amma moo'ee meeqa harkatan isaa qofa natti himi obboleessa ranjoon qaba. Jechuun namni injifate sun qarshii meeqa harkataa imagine meeqa harkachuu danda'a wanni sun meeqa ta'a lakkoofni miliyoona 3 osoo harkate meeqa ta'a laalii natti himi maallaqa isaa. Murtiidha bro obboleeyyan gaggaarii qaba. Akkuma namni nama haasistiin haa ta'u heddummaatuuniin an adaasii sagalee laddeewuu jira. Akkuma namni haasistiin haa ta'u heddummaatuuniin an jabaachaa deema. Geemarraa baanan cidha jenne cidha hoggaa jennees tanamaati faanuun joo galani nuti gurra wayiin dhageenyu 94 ofirraa cufanne jabaadot. Assalamu alaikum amma Shurrubbee Nawar murtii maamii akkam jirtan nagaa fayyuma baga jiraatan jaallan yaa boga murtiin beekta nama isa duulu kana yoo homa takka warratti hiiteef deebisi matuma isaatti biyya irra deebisee bira kutaa gurbaa kana gartee isinillee ni beektanii an ammoo gurbaa kana sirriitti hin beeka sirriitti naaf inni heera amata tokko biloo golgolee na gurbaan kun heera amata tokko warraggannee bakka ni jira miti abshaala bakka asuma seela garagalee too miila seelaadha osoo xiqqoo qabatee dhaabbattu wanti takkaan harkeen isaa wajjin qabsoollee seenee bakka ammoo dhiirummaattillee isaa wajjin duuleellee harka dhiirummaa akka inni qabu agarree egaa ilmi namaa kun beektaa silaa waa adawwii hin dhabu isa kana ammoo isa ta'utti eeda hedduun gammade namni kas ta'e sana osoo nama biraa ta'e ifrarraasa garuu inni nama gartee ajandaa isa godhachuu ka'e hunda ajandaa harkaa jijjiiree akkan hundinuu eeda gartee rafnu nu godhe bakka ajandaan dhumee maal haasoo itti allaqee
harka dha'uu qofa gartee akka dirqamtu nu godhe. Murtii obboleessa kee hedduun sii gammadee hedduun siifillee qoodee. Baganaa gammadee. An leenca namoota hundaa san keessaa dhagee waan tokkoon si hima. Leenca namoota hundaa san keessaa dhiifamallee naa godha namoonni giftii san irratti achirra naa kanaa turtan leenca diinaa ol qofaan nan mul'ate leenci diinaa ol sun abba kudhanii abbaan tokkoon sun bikka inni jiru. Nan dheedhi gadi sigaa akkanatti. Rabbiin ummaatii yana dhorku yoo nun kijibe zuuri alaa asrii kana nan salaachisin. Leenca diina san keessaa leenca viidiyoon buusisan. Namootuma beennu keessa namootuma sila akka feemisaa keessa namni dhufe. Namni mul'ate nama muraasa. Namuma miidiyaa hawaasarra waliin jirru keessaa diinaa ol tokkichaatu I know what he can do. Waan inni godhee eenyu kan gees maalummaa isaatti nan beeka. Tura wanni tura asiin nuti wacinaa tura isin lolan godhe asiin jiran hin loltanii manatti iyyitan. Wanti duraan girisu ture tabi yaa'e santu na dhibeera. Isaan kan. Warra miti doo abaluu jennu nama kaadhuun barbaachisu bee. Namni jirra jeetu ol yaa'e. Asumaa yaa'in nakkaatee jirti duraame. Santu nu aarsen. Yaa'ooni gastiirallee ol seenuudha carraan harkannee taraa duraa san waan hin qabu daddarbeetumaa ililliidhaaf koofiyaallee za'an geenyaan firaa dhaabbadde. Namni hedduu ture egaa gastii gubbaa irra namuu dhaadatee egaa akka namaatti hanqa duraa san sibira dhuma dhaabbatanii. Boodarra immoo hoggaati ol qabde namni hedduu dhabame argaatuma turre. Ati ammoo hin injifatamne ani wanti takkitti sibiisuu barbaadu hin injifatamne. Injifatamu jechuun. We are always winner because one goal gartee. Always you are the winner. Injifataadhaati. Osoo waancaan qophaa'ee gartee waancaa qophaa'ee gurbaan fuudhee ati waancaa dhabde garuu atis qooda kee fuute innis qooda isaa fuudhee malee namni moo'ame hin jiru as keessatti. Kuni namni hin beeku namni keenya hin beeku wargisee hedduu ni beekta. Hin galtu. Bakka waan anaa maluutu akkas ta'uu lamaa obboleeyyan kiyya asirra jiran namoonni na waliin turan. Kooyina fakkeenyaaf osoo mucaan sanii kuma 400 harkatee ati kuma 500 harkatte moo'amte jaamtaa bokkas akka irratti ta'uu akka. Dhibba lamaanillee si jaallaan mootu. Egaa fakkeenyaaf ati kuma 20 harkattee inni kuma 18 harkate moota jaamtaa irratti. Ati moo'amte gaa? Haya moo'amte haa ta'u namni keenya waan xiqqoodhaan wal caaluu san laala. Sigalee ati mileenaan taphattee bar murtii. Geemni kanaan dura akkasitti mo'one jaa mileenaan mo'ame. Kuma 100 saniif kun mo'amuun jaamu. Qooda kee akka jabaaf fuute ammoo waa hundarra gartee obboleeyyan kee warri gartee edaa. Yaani warra geemii tiktookuma irratti seenaa Oromoo keessatti bar ati kufaatis haa laaluu dhufuu gartee guddina laaluu faa dhufuu kuma 128 nu daawwate by the way. Ittiin dhaadatti osoo hin ta'in hagam akka miidiyaa ajandaa miidiyaa kan yaa san qofaa miti nuti ajandaan keenya edaa qalabatiidha ture. Munaalizaa gaffinneeti uummata kanaan daawwadhaa qoota nuti waan bira jirra inni. Salaam alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo tokkoffaadhaaf miidiyaa irratti nama kuma 100 gubbatti kan qalabatii haadha kabajamtu haadha mana isaatti kaayyatee murtii guutuudha. Nuti namoo eeda geemarran turre isin kuman qabda malee nuti asuma baane guyyumaa guyyaadhaaf as baane malee sagantaan teenya waan biraa ture. Sarpiraayis Dhuguma rabbisin jedha wallahi asuma baane jechuu aadaa hidhatee as bee malee nuti sagantaa waan biraa irra jira. Zaadaaf gaa rakkoon qabzaa takkitti kanneen aruusa geema taphanneen itti ilaallee. Saniifuu geemaas mileenaan taphannee tanaaf san caaltu immoo yeroo tokkoffaaf dhaloota isaa kan hangafa haadha manaa isaatii wajjin bashannanaa bule. Achirra jirru nuti. Akkasii. Ati gaa warri ajandaa dhabees gubbaa beektaa hudduu obboleettiitiif hudduu haadha isaa cufaa ajandaa godhatee gartee irraa so'u namni kun beektaa beela ajandaa qabaa. Maaltu ta'e beektaa gizee hedduu diinaaf jedhaga gizee hedduu murtii kanaa miree amma ajandaan isaanii dhiyootana dalagaa ruddee tokko naa qabamee warri namni mooditu. Abshirayee. Qabdan. Amma mooditarillee bakka itti kan namoonni beeknaa. Gizee hedduu murtii kana ajandaa godhatan dhiyootan ajandaa harkaan cufee beektaa hawaasaa fi isaan namni ittiin dhiisu beektaa yoo isaan ajandaa godhatan maali waan ati hojjetu jirtu siigalee akka itti baafatu kadhabee hundi gartee
eda like waan godhuu danda'u hunda try godhanii jiran. So nuti wiinarii ta'uu kana siimuume galgala takkitti sanitti namni humni baafi 70 fooloo nu godheen daqiiqaa hagas keessatti namni humni baa 70 fooloo nu godheen geema mo'amnullee geema biraa injifannee gamnee ati haaumallee godhuu baatanii taa'anii silaaluun sun tiriimii hagas turee namni miliyoon takkaa fi humni dhibbi jaalaale. Life yeah, we did it brother. Ala Injiru. Rekardii barismaa qaban beeyti. Yoo namni biraa duubaan dhufee qabse malee rekardii kuma takkaa'u. 78 yoo haala. 80 akkas. Siif kannee wanti beekamti sii kanna. jarumaa jajjabaa Kannee fi ture. Amma walumaa galatti maaltu jira beektini jira keenya. Murtiin dorgin keessa qaqqabu jira. malee Dorgin keessa ammoo qaqqabu. amee Minuuti irra jirtan murtii. Leenci bakka hin dhabne baay'isoo leenci bakka hin dhabne junee kiyya sirri kanname wanti hundi sirri kanname akkaataa gartee qophii gartee namoonni san geemaaf qophaa'anii jiru wal adda namni keenya jechuun irra deebineen komannu edda waa hedduu haasa'ame dhumtee jirti namni waan kannuu qabu kannee jira junee ati deengaddanii mootte moo ni moomte. Himmo addeen maali kuma 700 immoo deemu murse akka murtee isaan ga'e murtiin bar miliyoona. Wantiin reefu jechuu barbaade sani amma murtiin kooyina miliyoona takkaa fi kuma 100 harkate. Eeywa. Miliyoona takkaas caala akkasuma miti. Miliyoona na caale. Ati imma moo'adha jettee gammadaa jirta. Inni moo'ame jee gadduu qaba. No waan harkate dachaa kee miliyoonaan si caala ergate. Saniif hin moomne jechuun ka moo'ame eenyu uummata isaa kasi cinaa jirra jeenii gartee isa cinaa nama miliyoona saniin dhufee nama kuma 130 dhufee uummata walaayitaa nama 50 san firraa qabuu dadhabee moo'ame malee murtii waa takka hin taane. Murtiin waan gartee namni geema taphatu fuudhu ol fuudhe bakka baasaa bee. Maybii gaajjarri san qindoomanii gartee isa caaluu danda'an. Ha caale immoo walaayitaatiitu deeggartoota murtii caale jaama malee murtii miti. Murtii waan godhuu qabu dachaa namootaa godhe. Yes. Haan walaayitaan san dinaaluu na dhibde laakiin warri giiftii kan guututti namticha geema taphatu san bira jirti bara. Cinaa tatteessee xiqqee goote leenca kana hoggaa bitatan hangaa leencallee akkatti bitan hin beeku afuriin baay'isanii bibbitaniinsa. bitatanii qophaa'an booda bitatanii qophaa'anii dhufan. Qophaa'ee jira. Guutuu wal quba qabdii takka gisee namni leencaa roo kanan artu yuunivarsiituma gadhiifte nutti yuunivarsiitii eessaa dandeenya duba. Gadhi dhiiste irratti gadhi dhiiste laa. Haybar bakka nuti tirippilii awwalaa malee barre isaan 2-3 kana ima dhaaban addaayi nuti hangana oofu jirran isaan. Akkas godhanii. Ateelaa kun yaali dhiira hedduullee garree ta'e dhiira hedduu fa'aa garee dhiira akka qeerransaa fa'aa. Dhiisimoo dhiira hedduu jira. Murtiin ammoo namoota gartee isa jaalachuu keessa lubbuu isaa kannan argate waan kana keessatti yeroo takka takka beekaa gufachuun sadarkaa kee ol si kaasti jedhan. Wanti edda ta'e san murtii sadarkaa isaa ol kaasteeti waan hin yaadamne irra samudde amma silaa edda murtiin gartee 600 akka junee sanitti injifate. Waan miidiyaa irratti ta'e. Dubbadha murtii. Kayaknya Torken saya itu kerja lah. Betul. Kala makita ko bantu nanjit. Ana warki ya follow dee bisi. Laali osoo ma fakkeenyaa fi murtiin eda 700 700 katee mucaan 600 harkatee murtiitu moo jaamaa miti. Akkasuma barjune. Garuu san shawwadamuudha malee dubbiin mooteedhaa miti. Namni sammuu qabu maal yaada? Murtiin junee moohee saniin dorgomsiisa. Murtiin warra isa dura taphate. Warra akka hullee, warra akka dabbaal, warra akka quuftuu, warra kanneen mooheedha. Madoon ilaalamuu qabu nama biraatii miti kan nama ilaalamuu qabuun. Jarri juneen amma 600 nama injifadha jeel kan san guutuu shakkooyyee diitaa bule. Akkasuma akkasii miti. Murtiin ammoo miliyoonaaf 600 harkate. Murtiin akkamiin moohamee ta'eeti. Wanti mucaan kaan fudhate barqoo murtiitii miti. Uummanni isaatis daa'ila murtii laa qabuudhaa kan ka'e
No, ta murtiin fonne murtiin qooda isaa akka addunyaa fuudhe ni shaqqale akka addunyaa fuudhe akka kana jennee Giiftii namaa nu murtii asuma kadhatu jirti. Giiftii isa bira isaas jirti. murtumaaf barata malee. Bakka namni akkasitti gochuu danda'u qaba. Haasinni eda'u wanti gartee namni haasida godhalleen murtii hin kuffisne. Moora immoo murtiidhaaf carraa banameef. Ani eda'u wanti argee akka murtiidhaaf carraan banamuu godhe wanti isaan. Dachatti gartee namoonni biraa akka murtii jaalatanii fi akka cinaa dhaabbatan namni keenya illee akka deebi'ee qopheessuu qabu. San carraa banee. Akkasitti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Carraa isinii kanneen. Dhiifnee barra jaan kiyya ammaa. jechuun nama laaftu ilaalamuu miti. Adawwinti haala irraa biroo. Sigalee milkiin galtee edaas taphattee gurbarra siit taphatee warra geemii darbesa waan san darbeetu taayimiin eegini malee gurbaa caalaa mee siit taphate. Leenci siit taphate gurbaa caalaa bas taayimiingii leeyne ammallee ooda kee fuutee wanni hafee jirtu jechuu barbaadeeti. Ulfaadha. Machuuf gartee sirbaa fi ana malee wanta hin jirtu. Eda bar maamma shurrubbee faana obboleessa ta'anii bara ayyeeboo haa wachaa turanii maal ta'u jechuudha obboleessa ijoolleen ta'eetun. Narraa buqqaas ijoolleen isa. Akka dhiiraa cinaas dhaabbataniitiin illee dhiichisanii. Rasaasa. Laa ilaa. Boo samii tana guutuu ibidda godhanii fixee mijannee. Rasaasa. Lamaa dhaamee. Wallaahi wallaahi. Bro, amma ijoollee tana ani isin yaadu. Imimmaan akka yeroo jalqabaatiif eda gisa ijoolleen tun naada waltu imimmaan na qabe jechuun obbolummaa nama akkanaatiin qabaa inni dhagaame. Wallaahi 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 wallaahi. Jechi takkittiin jaalibsaan jeesanuu bakka anaa geesse. Bakka anaa jiraa fi mataa isaatti jaalibsaan asirra taa'ee jeesanuu naa geessanii. Hiriyoonni isaa hundinuu gartee maamma shurrubbeetiin hangafee hundinuu akkasumatti gartee waan san dhugaa godhanii hojiin agarsiisanii. Waan yaadamee oli bakka wanti ta'e gabaabdumatti. Maybii Oromoon qophaa'uu dhabuurraa Walaayittaan Oromoo raggatte yoo jaame malee murti guutoo mo'amee miti. Murti guutoo waan kanaan dura ijoolleen taphateen hundaa oliin taphate. Sinigalee kanaan booda yoo gartee wanti kanaa akka nama keenya irratti hin uumamne kajuu taate qopheessuu qabu. Oromoo uummata saba bal'aadha malee abbaa geemaati miti. Baay'isoo murti guutoo akka beeyisaatti yoo ta'e namni akka isaa beeyisnoo jedhamee hundumaa hin jiru. Sammaadhaan ganda keessa deemanii akka gartee saba sabaa qabaleetti himaa turan. Geemni murti guutoo har'a har'afinaa jaanii. Haawwanillee isa mucaan maal qaba jedhana mucaan aangoo guddoo horkachuu deemu baasaan nama baa ture jechuudha. Sarpiraayiz ta'a ture hundinuu eegaa bulee. Saniif waan guddoodhaa. Baadiyyaa teenya keessa hundaa'ii manni isaa eessaa mana murtii guutoo kottaa jaanii. Manni murtii guutoo eessaa jecha. Manni isaa eessaa jaanii si barbaa turan. Hawoo duuba. Ana haal wantee jirtu wallaahi wallaahi wallaahi. Akkasiiti. Aangoo tiyanaa deebisigaa edaa aangoo seeraan ala osoo natti namni nashan nyaate ana warra kiyya dubbe. Aangoo gunurraa fuudhu haa edaa. Aangoo nama bar bakka itti kannamtuu fi eenyu akka kan barreessa barbaadaa. Akkana honnoola. Murtii neetwoorkii kan jiru barmaata. Eenyu bakka mana kanatti moodeetirri kannamu. Eenyu akka firraa barreessa irraa bara. Likkumatti. Kana sadee ol fudhatee irra jira. Reefu waa'ee neetwoorkii neetwoorkiin kan inni eenyu akka fira gaafa rakkoo ta'e eenyu akka diina ta'e irraa bareedu jira. murtii neetwoorkiin kan ciccitu jira bara sagaleen tani muramti. Neetwoorkiin kun tuma jira wariyaa na kiyya ammaa miti bara. Tuma jira neetwoorkiin kun wallaahi. Dinaar mooditara duraan nuu kan segalte reefu waa'ee mooditara guu kaasunu nuus waluun keessa buuse jeetiin shakki beeytiyan. Us bagan irraa fuudhee silaa naasii komatamaati. Wallaahi. Silaa dinti irra deeffatti. Wallahi sanumaan shakkee waan mooditara ismaan naa kan naan kubaa hin qabu hogguun laalu narraa fuudhee jira waa'ee mooditara guu kaasu. Ol beeti maaliin jeen kaa'u maali jennaan awoo isin duraaniin isin irraa guuree hojii osoo taphanee galleetti. Atiif na garreeniin qabaaf teessaati. Ana goma duraatu nu harka kan irraa guuree ani gaa beekee tamaan dhiise guyyaa geemaa kana namaan nama tattaphata.
Ammoo nama silaa namatti hin taphanne irraa fuudhee namatti taphatu irratti kan ta'u. Anjoollee hedduun harkaa ture asirratti ijoollee gartee tiktookiin gad darbaa ture. Hoggaa Mana horsiisee tiktookiin biroo ta'anii jiranii wallaahi gad deebisaa ture ijoolleen. Mana hedduutti haasawaa jiran. Silkii namaatiin ijoolleen asiin dhuftee dubbatte bakka silkii namaatiin. Na dhageessa amma na dhageessanii. Ni dhaga'ama amma. Amma ni dhaga'ama. Ammoo iyya fakkaate. Akinji Dinaa'ol mooditara ganaa waa hedduun bareenje barumsa maallaqaan hin argatamne. Eenyu akka diina ta'e, eenyu akka fira ta'e, eenyu akkam firraa eeguu qabu, eenyu akkan ol galchuu qabu, eenyu akkam mooditara kan nuuf, eenyu akkaan dhiisu hunda addaan bareensin jedhe. Sirri. Okay. Wayii irraa baratanii bar. Carraan akka naadinaa ol dhiifama isin amma ol seeni sorry. Habibi keessa duraan baga gammaddee wayyee Anwar. Mudura kafal. Kafalee na dhiisamee miira keessa. Giraanatti caccabsin gaazanatti caccabsin akka jedhu caccabsin tadis bil aleeka. Ayya nin beeka rakkaatti dafteetti Maali? dubbadde haasa. Laa maali murtii kiyya baga jaaramtee baga rabbi si jaaree warra wajjin dulloomii wajji arrii filatu rabbi shaa godhu hundaa ol rabbi shaa godhu wallaahi waan itti rabbi shaa ta'u biroo kiyya ani wallaahi. Amiin. Eedagin wallaahi billahi eeda takka akka eedaattiinis rifadheen beeku takka akka eedaa gammadeetis hin beeku. Wallaahi dhugaa eedagin murtii guutoo nama biititu nama Oromoon qabdu mataa Oromoodha ummata duratti akkas godhuun sanaan naaf wallaahi billahi hin boo'eeda wallaahi billahi karaa rabbina shaayida rabbiin argameetee keessa kiyya. Maali an akkasii fi nayine bakka. Serious. Yoo kamti kaatee dachaa sadii dura deemna jeene jechuudha. Kana lammaffaa maali yeroo silaa kannuu qabaniif yeroo kannuu hin qabne takka fa'aa murtii guutuu muuxannoo giiftiitis hin qabu yookaan muuxannoo geemaatis hin qabu. Akkasuma giiftiidhaan as hin geenye garuu immoo ta'e ilmi keenya silaa injifatee natti tola akka mataa kiyyaatti. Akkasuma dabalataan ammallee maaliin jaa murtii guutuun ammaan tana irra deebi'ee torbaanuma kana keessatti geema guddaa ajaa'ibaa qabatee akka taphatu hin jaan akka yaada qotiitti. Wallaahi billaahi tallaahi. Kan lammaffaa ammaas dubbiin mooditaraa sana akka jirtu I am serious sirriitti hin beeka. Likkii ta'e. Kanarraa lolu jiran bro. Kanaa'uu osoo ati simma daalu geemnini ijoollee miidiyaa irra jiran. Oyi haa obsime obsii. Okay, wushu olisi deebisa bro. Olisi deebisa. Ijoolleen miidiyaa irra jirtu lubbuun asit dhuftee murtii miidiyaa nu harkaa fuudhe. Murtiin nama nu harkaa wanni warri gartee asirraa jiraatu lubbuun asit dhuftee akkana du'u jiran. Sigalee wanni shirri dilli sun xaxamee akkasi completely murtiin generaalii wanni godhe waan riskii isaanii hin fuune ka isaanii hin harkifne hundi warri akkana maraatee iyyuuf kuni murtiin umaa isaan sodaadha bakka jastin jiraame akka waan sultaana isaanii tokko harkaa fuudhu deemu tiif maraataa turan. Murtiin ani umaa'ota geemaa tan irraa quban qabu wallahi billahi jireenya kiyya waan inni tokko dhisaniif hin biiziin ture. Bikkarra bikka biraa deemu waaqa qopheessuu sagantaa ala mijjeessuu waan dila takka ta'e imagine gayaadha waan kanatti hin biizii jiran tageema irrumaa'uu quban qabu. Irrumaa'uu tageema ani geema taphachaa bakka sanitti mucaa alaa dikoora dalagaa tokko ture tokkoon fixee jee yaadaa ture mucaa kanaa na bira ture juunee kana fa'a foloo naa godha warra gastira jiru kana hunda isaanii. Soomaaliin jechuu barbaadee geema sanuu dogoggoraan jechuun akka geemaatti waan kolkoleen asirraa geema taphanneetee guruppii gosaa hidhattee guruppii safaraa hidhattee guruppii ibiddaa hidhattee deddeemtuun billaa nama tokko murtiin akka faranjummaa isaatti osoo nama lama guruppii akka walii godhee awwa geemni kiyya isaan geesse namaan hin jeen taphate akkas wanni isin beekuu qabdan nama 128 daawwatame takka Oromoo geema katabatee moo ami'aana Oromoo miti garuu Oromoo 128 jaamuu hin danda'u because أنا تبته ولا يتوجه خطأ ولا يتوجه سنتي الناتي وجينين تبني لما تكوج أكن هو بتني أمنتي جندا مالي أون دبك أبويتي من قصتك بك أبويتي من ورجو باتي لما صدي جروبي قصاه هدته خسا ولي بوه جمانا إيه أسينا كسته جيم تبت جيمني كسته تبت لو متي جيمنين nama lama grup poli godhe tiimi asirran jiru shuuritti waan hin beekuuf nama kuma afran zeru keessa dhufee na gaafachuu ni danda'an jechuun ni beekan murtiin kijibaa garatti ni jaanii mire kanaafuu bilis ani murtiin akka wanti tokkotti keessi ilaaltanii haga sadarkaa dhuftanii mooditar ma'an isinii kanneen giiftar na jala biroo gootan inaarre because inaaroan obboleeyyan akkanaa kanaan qaba silaa namni aaree waan dila takka dubbataame akka eenyulleen taphatu olitti taphadde jarrimmoo ofii goroppii jaaratanii bakka jiran irraa waan san godhanii siigalee so
ammallee murtiidha, kalellee murtiidha, gara fuulduraatti illee murtiidha. Numaa gammachuu biraa dabalatee gammachuu biraa jijjiirama guddina sadarkaa fuulduratti deemu waan dila takka irraa fayyadamnee jira. Isin warri gammachuu xiyyaaf gammaddan illee baga gammaddan. Akka murtiin gaddu arguudhaaf gammaddan illee baga gammaddan because gammachuun keessan na gammachiisa. An gammachuun ilma namaa hundi na gammachiisa. Isin obboleeyyan kiyya akka an gaddu barbaadan sun baga gammaddan gadda kiyya sana an hin gaddine garuu isin gammachiisuuf hin gaddi isin baga gammaddan kana wal maal ta'e so ani geemarraa illee agasmara nama dhimma qabuu miti geemaan as hin geenye obboleessa keessanii murtii ni beeytanii tattaafataadha carraaqqataadha ni fiigaa akkasumatti yeroo hedduu waan fi dara waa'ee an irratti fokus godhullee ni beeytanii na harkaa fuudhee mucaan kun nu harkaa fuudhee warra jootu waan san an bar TikTok gaan itti dhufee ji'a lama geenye by the way what are you talking about guys ji'a lama geenye bar ji'a lameen kana keessatti attaqaalallee TikTok harkaa fuudhee bar ji'a lama geenye murtiin kana yoo na amantan amanuu baattan TikTok completely kharee TikTok kan hin dhufee ji'a lama geenye bar maala seetan ji'a lama sandura bar numan qabaafin gartee mi ture ha Aboo murtii kiyya waan nanu dubbatu ol dubbattee barammaa tara alleen kaa taraa ushuuti ushuu sarree dubbiitti cittee sallee silaanaa ol deebistan gaariidha. Yaa ol deebisee ushuu. Akkatti nafne obboleessa dhugaansi jaallatu. Waan ushuun jeesan beekaa fi xiqqoo yaada isaatiin diddaa qabaa fi gabbuuse malee ammeenya akka taane ni beeka inni nu. Wal hubattu jeetii yaada. Innaa murtiin nama akkasii ta'e obboleessa. Abooti eda amma ati caalaa murtii caalaa nama gartee ala jiruutiitu waa hedduu argaa ture. Fardi. Innaa Vete final. Ya. Itu video lagi. Yes. Jiru bakka akka addunyaa shakkale. Gurbaan kaan ammoo murtiirra shakkaluun jarri gartee isa cinaa dhaabbate jedhee jabaa ta'uu qofaaf malee qoonni murtiidhaa waan caan mucaan fudhate hin jiru taaka tuni tan talamadaati. Murtiin jaartii barii hedduu tana gartee sarpiraayiz anattuu gartee osoo nimin osoo namta kaan hin geenye fideen hunda sarpiraayiz nu godhe. Nuti hoggaa geemni wanta jee samuftiin mana cufuu deemaa inni ta'ina gwanni quba kan taasilaate lakkaa inni sagantaatti aantu guddoo jira. Tanni gabbaasu deemu. Namni hedduu boohee deeyi namni hedduu as gubbaa irraa furrii fudhatee an duraaniin isinii meemi murtiin moofama way ijoollee teenya haasita dhiisaa akkisan gaarii miti haasitummaan gaarii miti warra gartee bakka taa'u kufe dhaabbina kufee miti bakka dhaabbatu dhaabbateetu bar deemee yaalee kufee miti warra taa'insa kufe gartee akka mooyyeetti warra akkasii hundaan mana banatee akkasii miti. Murtiin kun amma aruustichaa mucaa kana waan isa bashannansiisu akka ijoollee gartee maam shurubbee kedaafatte hayyee boo faajaati haraa fudhachiisaa malee waa'ee moomuudhaa sammuu isa keessatti hin kataminaame dhiisaame waa hedduu beeyna haasoo faatu xiqqoo qaama irraa fakkaanne malee yoo dubbanne immoo rakkoo torban tokko ajandaa taatii ni beeka murtiin alaakun liyaan murtiin immoo hamne injifataadhaa haadha manaa bareedduu sun hojii raasaa godhuu jira waan cinqii biratti haasoo baanne qabetta ana waaqii waan ta'aame. Akan kana laaleen ta'a.
Akkanalaa komandar. Wallee cidhaarra nuu kaayoo. galatoomaadha. Liivii qarraa ol seenuu harkina kana fayyadamneetuma yaada tokko tokko dabarfannaa. Ni dhaga'amaa? Asirratti wanni jechuu fedhu namoonni kufaatii namaatiif hawwitan jibbaa namallee yoo qabaattan dhugaa namaa hin dhoysina. Fakkeenyaaf warri tokko tokko ammoo doorbine eenyurraa? Rudde waa dubbaduu gistak. Dubbadhu. Ganama kana laayifii wayii irratti si argeetin namaa sheerna godha viidiyoo waraabee beektaa? Ayee. Sagalee kanarra kanas. Teessee dhaggeeffata ijoollee xixiqqoo naaf diinaa ol dhawootan afinni asirratti washeedhaan gaggarafnee iskuula kamirraa karaate jenneen gaggaafanne takka gartee isaan taa'eeti murtiin gosummaan deema isin bira taa'ee jaaniin dhagaawee diinaa ol akkan nuun jiru ture. Wali buunee turree barachirratti. Murtiin gosa tam wali qabatee qara uttiin jira mallaqa waliin naa qabaa jeen murtiin bikka jiru haruusa isaa obboleeyyan isaa gosa isaatii fi hawaasa keessaa dhalate bal'aa dhooffatee mataa ifiitiin godhata biroo maal haasoo taate murtiin akka dhiiraa deema ijoollee xixiqqoon hundi maqaa murtii dhaattee feemasuu feetiinoo. Dhugaadha namni tokko bakka karaa ittiin nama qeequu barbaada siigalee asirratti murtiin nama jabaadha hawaasa Oromoo hundaa beeka muushi nama kutaan tokko bichaa beekuu miti. Moomuunsaa fuulduraaf jabina agarsiisa malee moohamee boo'u miti. Murtiin nama edda hogguu geemii sana dangalan hoflaa taphaan giifti duree isaas baafatee bas waan ajaa'iba chaalenjii ajaa'ibaa takkaan sapiraayiz ajaa'iba hawaasa Oromoo kana wallaahi edda siin dinqisiifadhe. Sigalee yeroo tokko namni tokko bas guyyaa edaa san siifiin kudheedaan. Silaa tokko taate gabbaatee kutaa arrabsitaa. Anuu laayifii cufee Amiti hawaasa Oromoo bal'aan keessaa dhaladhe akka Harargeettis hawaasni naan keessaa bahe tokko bakka bu'ee namni dandaqe tokko bakka bu'ee deem taphadhu kanaan jeen jiru geema murtii taphate taphatuun baalagummaa yoo ta'e baalagummaa murtii mo'amuu yoo ta'e kadhuunfaa murtii gosti nam bakka bu'ee deemin jiru gosi jalattis hin dhokodhu gosaanis hin deemu gosti hundi tiyya akka Harargeetti amma yoo fudhanne gosa sadii jira bakka kana akka sirriitti adanaa bafattaniif umbannaa bareentoo qalloo bareentoo murawwaa bareentoo sadeen tanaa jira warri sadeen kun Harargee keessatti lafee foon dhiiga obboleessa warri as keessaa waa shaqqalatu kana jala dhiibaa kana jala fuudhee as dhiibaa kuni wanni akkasii faashinii biraa dabreeti warri waa shaqqalatu sulleen dhabeeti hafe siigalee akkuma dhiyoon tana gurbaan kun maallaqa keenya deebise no ati wanni waddan beektu jaanii san gartee waa hedduu naasoo hin dhiifne beetee osuma agarru mallaqa keenya deebise kun ati joornaalistii fi joornaalizimii waddan beektu namaan jaan saffaa dhufa boodarra warra gosa jala deemu. Murtiin akkanaa hubattaniif gostiin sadeen isin yaame sun Harargee keessatti anaaf lafee foonii fi dhiiga lafee foonii fi dhiigni adda bahee hin jiraatu wal malee sochii hin qabu ana akkasitti hin jiraatu ana jechuun akkas sadeen irraa akka Oromootti ani Oromoodha na hubattanii gostiin ol qabee qaqqabu hin jiru gosaan hin deemu Oromummaatti yaan hin deema bakkiin ani itti argame sun it is just like game anaa miti Faransii fi Ispeen yoo taphatan Faransii mo'amtee Ispeen injifattee galte allaqa geema kun ka addunyaan maallaqa itti baastee addunyaan guutuun teessee daawwatu sun you know dhuunfaa kiyyaaniin bakka sanitti akkame I will try hagaan taphachuu qabu taphadhee jaalala kabajan agarsiisan as keessa budummaa hedduun akka jiruu fi eenyu akka qofaatii namaatiif hawwu an bar obboleeyyan kiyyan irratti xiqqaa baadiyyaa kumaatamaa tana keessa jiran akka bahanii akka kiyyan mul'atanii fi hawwii godhaa bar kana giseen joomaa kanaaf naan godhiniif osoo hin ta'in hinaaffaa akka namaan qabne qofa isinii ibsuudhaaf an nama narratti kaatiif naaga jiru hunda bihee akka mul'atuun barbaada akka gargaaramu akka karaa mijatuuf akka dalagatu akka hajaan guutamtuuf hajaaf hajjiin dhaloota kana akka guutamtuuf waan hin danda'u hunda godhaa baran istii namatti hin ta'u kanaaf nama isiniin amane garaa kiyyarraa hin nama amannaan na akka na hubattani hundaafuu ta'e eenyu akka gastii sanirraa namoota gabbuusee warra giiftaroota jee laal sanuu maal naan jaan ni beeyta giiftaroota kee ol galchii jaalal
Giftaroota kee ol galchiitiin aan jaan. Ani bakka kanatti beektanii TikTok hafillee haaraa. Giftaroota kee ol galchiitii warra giftaroota duraan dubbistee jirtu yoo jiraate ol galchii. Eegasii namni tokko isaan follow haa godhu. Laala bakka kanallee naa qabadha sirriitti ani jirtanii warri eedi jirtan. Ol galchii tokko namni isaan follow haa godhu san booda geemii eegaltan aan jaan tole jeetiin namoota kana gabuusee giftaroota ol galchee. Giftaroota ol gare kana warri moonitara qabu hundi isaanii maal godhe bolook akka isaan mana kana deebi'anii arguu hin dandeenye godhan. Ambaafachuudhaaf ol galchinechaa turan akkuma sanuu. Addaan baafachuuf galchechaa turan. Dubbiin tun yeroo san addaan baafachuu fi chaalenjiin isa kan uumame. Addaan baafatanii biloo godhu fi kaayyaa siin galu. Addaan baafatanii biloo Murtii godhu. dhaaban murtiin nama waan kaleessa dhufuuf dura ilaalee argu. Shit. Nigalee amma an beekaa hin dubbadhu. Akkana na godhan san na godhan namarraa isin kafaladhuan hagumaan gaarii ta'uunaan gaarii ta'aa deema by the way. Osoo waan gaarii waan mucaan sun koyina meeqa argatu koyina miliyoonni 3 meeqa akka ta'u nin beeka. Wallahi dachaa san meeqaatu naa ta'u obboleeyyan kiyya akka mamma shurrubbee kana faas na bira dawwalanii warra na barbaade lakkii boon dhufaan umaan barbaadu dawwalanii cidha irra jirtaa kanarra jirtaa kottu nutu si jira osoo nuti jirru moo abu an wallahi waa takka irratti hin dhagaamne an gammachuu biraa keessaan jira lakkii boqotu imagine laala waan narra dalagamaa ture haga kanan na sodaatan jechuun namni gisa sodaate amma fakkeenyaaf in fact yoo dhugaa dubbanne warri paartii biyya bulchitu gaggeessu gisee hedduu ilaaltanii jiraattan nama sodaatan qaban akkanuma ilaalanii waa'ee ishuu poolitikaa Oromoo kana keessatti nama sodaatan qaban ijoolleen miidiyaatis murtii akkasii sodaatti. Obboleeyyanummaa keenya guddaa fi xiqqaa kan fooloorsii qabus kan maalii qabus kaasirraa geemaan jiraatanis hundi isaanii murtii ni sodaatan maaliif hawaasa kanaa wajji walitti dhiheenya qaba baadiyyaa magaalatti. Maybe giftaroota wal beeku annamni an beeku hedduun ijoollee teenya ta baadiyyaa jirtu akka kiyyaa akka amma eenyu jee kan inni isin himne warra baadiyyaa keessa waliin jiraan nuun beeka. Sigaleemi obboleeyyan gaarii garuu lafarraa hin qaba. Kara bira shaayidaa kagarteemi bikkaan an barbaadetti ati kanaatu sii mala naan jiru. Gadda kiyya xiqqoo arguu hin barbaanne. Ammaa kanaa xiqqoo miidhagaa sagaleetiin isin ibse malee eenyu akka waan san godhee fi haasa diinaa siif hin deebi'a. Takkaan dubbadha. Murtiin tololtummaa hojjetu irratti yookaan waa inni hojjetu irratti mana isaa keessaan jira osoo hin jenne wallahi gizee ijoollee gargaaru yookaan ijoollee baadiyyaa jirtu haa ta'u ijoollee akkaataatti rakkattee akka rakkoo sitti ibsattu dhabde akka ittiin itti ol baasu takkaa isaa bu'atu muustam ishee gaafatu hin dhageenye ilaarratti. Giftara deebise. Sagalee keenya jiraame takkaa isaa gosa gaafatu takkaa hin dhageenye wallahi billahi isa biraan jira osoo hin jenne kana. So as deebi ammaas eedumaa'u akka isaan shira kana taphatanii fi akka isaan shira kana dalagan arkee jira. Akkasuma ammaas as deebi inni kuni yeroo gabaabduu keessatti qacuula hawaasa kana keessa seeneeti hawaasni isa jaalatee murtii jechuudha. Kun maali jaalala rabbi kanneef kun irraa fudhachuu hin danda'u. Maaliif namni kun na caalaan hin ta'u. Sigaleemi tiktokoroota as dura turan warreen amata 3-4 turan yoo caalee argame kun jaalala rabbiiti. Rabbiitu jaalala ilma namaa kanneef isaatu nama jaalata. Kanaaf namni isa jaalata. Kanaaf murtii miidiyaan kun guutuun gabbantu murtii ol bantu murtii ila ammaattu jechuudha. Maali kuni tololtummaa isaatii fi gaaromina isaatiin. Waliigaleemi kana makiinaan tokko bakkeetti wal caalu oloroo wal caalaa. Olorratti zuurii maarshii fudhachuu wal caalaa. Bakka caalee argame rabbii duree isa